Akkam jirtan hordoftoota keenya kun Finfinnee News Networkidha. Har'a keessummaa haaraa qabaddeen isinii dhiyaadhe. Keessummaan keenya har'aa Dr. Hambisaa Bal'inaati. Dr. Hambisaa Bal'inaa eenyu qabsoo keessatti yoom hirmaachuu jalqabanii isa kana ismaafin dabarsaa. Carraa kana Dr. Hambisaa mee waa'ee kee hordoftoota keenyaaf nuuf ibsi. Galatoomi Daaneelee waa'ee kollee baay'ee maalan ibsaa miti. Hambisaa Bal'inaan jedhama. Ani ilma qotee bulaa tokkooti. Baadiyyaa Oromiyaa keessatti dhaladhee guddadhe. Amma immoo carraa barnootaa argadhee naannoo biyya Ameerikaan jiraadha. Naannoo Washington DC jiraadha. Hojiidhaan barsiisaadha. Kanuma gaa na caala waan jedhatteeti. Ayyee. Dr. Hambisaan University irraa barsiisaa gara accounting management gara kana natti fakkaata Dr. Hambisa. Sirriidha. Accounting auditing faasa jedhamuun barsiisa waan akkasiiti. Ayyee. Galatoom. Egaa har'a wanti nuti irraa mari'annu akkuma mata duree keenya irratti argitan haala hidhamtoota siyaasaa Oromoo fi haala Oromiyaa wantoota Oromiyaa keessatti dhiyeenya kana deemaa jiran kaasnee irraa mari'anna. Yeroo baay'ee mootummaan aangoo irra jiru kun bara 2018 erga gara aangootti dhufeeti. Namoota baay'eetiin akka mootummaa Oromiyaatti ka'ee yagguu ilaalamutu jira. Mootummaan kunis warri mootummaa kana keessa jiranis akka mootummaan kun mootummaa Oromoo ta'etti yagguu isaan ibsanitu jira. Dr. Hambisaa qabsoo Oromoo keessatti gaaffiin ijoo ta'an ka'aa turan hedduutu ture. Gaaffii kana keessaati waa hedduutu jira. Mee ati kan beektu waan mootummaan kun deebise maaltu jira? Kuni mootummaan kun illee maal nu deebisee waan deebise hin qabu. Oromooni gara jaarraa tokko walakkaa fuuldura hundumti keenya akka beeknu humnaan cabee aangootu irraa fudhatame aangoo mootummaa dhabee qabeenya isaarratti abbaa qabeenyaa ta'uu dadhabee biyya isaarratti abbaa biyyaa ta'uu dadhabee nagaadhaan jiraachuu, nagaadhaan qabeenyaa horachuu, nagaadhaan maatii guddifachuu, nagaadhaan biyya isaa keessa jiraachuu dadhabe. Akka salphaatti naallaallee Oromoon hin gabroome jechuudha. Isa kana keessatti eeyyee ilmaan Oromoo carraaqii guddaa godhaniiru, godhaas jiru. Irraa jalaan wanti duraan dhokatanii turan waa xiqqoon ifni nuu ba'eera. Garuu mootummaan inni kunillee waan inni godhe waan qabatamaa waan himuu danda'u hin jiru. Tarii mootummoota warra isa dura turantu Oromoonni qabsoo gochuu isaarraan kan ka'e Oromoo kana garaa laaffifannaa hin madaqsina jedhanii waa xiqqoo deddeebisaniiru. Isa dubbachuu dandeenya garuu mootummaan inni kun waan inni deebise gaaffii guddaan Oromoof deebise tokkoyyuu hin jiru amma akkan argutti. Argitee mootummaamti kun yagguu yaadu nuti mootummaa Oromooti jedha akka abbaattis ilaala waan barbaade godha kamiiniyyuu gaafatu. Namoonni Oromoo keessaas qabsoo Oromoo keessa warri turanis mootummaa kanatti dabalamanii yeroo ammaa kana garuu mootummaa wajjin kan hojjetan ni jiru. Sanaaf argitee namoonni mootummaan kun fakkeenyaaf kana duras waggoota 30 darban kanaaf naannoo Oromiyaa keessaa namoota Oromoodha jedhan pirezidentii Mocaatti Oromiyaa waan kanatu jira. Haa ta'u malee gaaffii Oromoo kaasaa ture waan agammaatti deebi'e. Mootummaamti kun waan inni Oromootiif godhee kana godheera jedhee lakkaatu ni jira. Bara
wayyaaneen dominant turtee fi barammoo amma prosperity partiin dhaabbi jedhamu ijaarame kana keessa Oromootii fi caalmaatti ta'eera wayyeera kan jennu tarii waan natti mul'atu hin jirre hamma sirra deebi'ee si gaafadhe tarii mootummaan kan himatu qabaachuu danda'a. Dhugaa mootummaas dhoksuu akka hin taane mee waan inni hojjetee fi Oromoof waan wayyaa'e maaltu jira? Dhugaadhumatti rakkisaadha Daani'el kanarratti dubbachuun akka ammatti keesse kanatti waa'ee mootummaa yeroo haasofnu waa'ee namoota mootummaa dhuunfatanii yookiin warra itti gaafatama waajiraa qabanii jechuu keenya miti. Mootummaan waa'ee sirnaati. Sirni immoo waan guddisu, waan kunuunsu, waan eegu, waan gabbisu qaba. Dubbii sirnaati jechuudha. Mootummaa yeroo jennu structurii sana caasaanni caaffefatee waan inni imaammata ni bakkaan ga'uuf deemu itti gala sanni barbaadu sanaadha kan haasa'uu dandeenyu. Mootummaan egaa Oromoon kufee booda mootummoonni dhaabbatanii imaammata isaanii godhatanii akeeka isaanii godhatanii kan isaan deemanii Oromoo gadi qabanii Oromoo balleessanii eenyummaa Oromoo aadaa Oromoo akkaataa jireenyaa Oromoo sirna jireenyaa Oromoo sirna politikaa Oromoo gadaa balleessanii bakka isaa olaantummaa warra Habashaa buusu Oromoo kana immoo gadi qabuudha kan isaan xiyyeeffatanii deemani. Kanaan innaa ilaallee mootummoota ammanii ijoollee ta'ee mootummaa Haile Sillaasee ijoollee ta'ee argeera yeroo sana hubachuu hin danda'uun ture. Mootummaa Haile Sillaasee innaa ilaalle mootummaan Haile Sillaasee olaantummaa Amaaraa tokkummaa Itiyoophiyaa olaantummaa amantii Ortodoksii abbaa biyyummaa warra Sidaamaa warra Habashaa Oromoon immoo gabbaar ta'ee namaaf qotee bulu nama ofiisaaf jireenya horachuu hin dandeenye ta'ee akka sanatti isa sana deemsisaa ture. Dargiin yeroo dhufee kan agarru qabsoo Oromoon godhe irraan kan ka'e lafti qotee bulaaf deebi'u ni jedhu warraaqsi waan tureef keessumaa ijoolleen Oromoo kanarratti falmii guddaa waan godhanii fi yeroo jalqabaa sana gaaffii lafni qotee bulaaf ta'u jedhu sana dalga qabeetu isa deebisuurraa wixineedhuma fakkeenyaaf yeroo sana awaajii isa jedhan isa dhiyaate illee geeddareetu lafni mootummaaf akka ta'u godhe. Maaliif innis sirnuma isa duraanii sana geggeessuu waan barbaaduu fi isuma imaammata isaan duraan kaawwatan sana bakkaan ga'uu waan deemuufiti akka isaanii irratti olaantummaa qabatanii godhanii godhe. Haa ta'u iyyuu malee bu'aa tokko na lakkaawwanna ta'e isa namni yartuun abbaa lafaa ta'e Oromoo cunqursaa ture sanatti cabse. Kanaaf Oromoo fi qabsoo Oromoon godhe keessatti waan karaarra jiru keessaa tokko bakka hin ga'in iyyuu malee waan karaarra jiru keessaa tokko isa jedhu arguu dandeenya. Gabbaabseen waan bira darbaa isa bira dabarree yeroo achi keessatti waan tokko ta'eera. Kanaan dura dubbadhee beeka. Raadiyoon Afaan Oromoo jalqabame raadiyoon Afaan Oromoo jalqabame sun garuu sa'aatii tokkoof ta'a kan inni jalqabu immoo yeroo namni hojii galu sa'aatii 9 ganamaa akka kan Awurooppaatti sa'aatii 3 ganamaa biyyaa jechuudha. Egaa namni hojii galeeti kan Oromoo jalqaba. Oodiyensii akka hin qabaannetti namni inni qotee bulaanis ta'e yeroo sanatti yeroo inni qonnaa irratti bobba'uudha. Kanaaf akka namni dhaga'uu hin dandeenyetti ta'e bariisaa kan jedhamu gaazexaan jalqabamee ture garuu bariisaan sun inni maxxanfame kun immoo funaanamee isaanumatu guba ture. Maqaadhaaf isa jechi Amaaraa tokko jira akka sinamamneef waamii akka inni nyaanneef immoo dhiibi kan jedhan isa sanatu ta'aa ture. Garuu Oromoo fi
qabsoo godhu sana keessatti afaan Oromoon waa tokko jalqabamuunsaa qubee Amaaraatiin geeziitiin haa ta'uyyuu malee gaazexaa Bariisaa jalqabamuunsaa Oromoon pozitiivlii fudhate qabsoo sana keessatti pozitiiviidha ture jechuudha. Nan dheeresse yoo ati baay'ee barbaachisaadha beektaa seenaa isaa akkaataatti mootummaaleen qabsoon Oromoo akkuma ati kaasteyyuu amma namoonni kaan namoonni dhiyeenya dhalatan sirriitti keessa gadi fageessaan hin beekanii qabsoon Oromoo tarii 2014 kan jedhan jiru 2016 kan qeerroo kana kan beekan jiru halaalatti immoo kan abaa'os kan beekan jiru garuu qabsoon Oromoo akkuma kaastee dubbachaa jirtu waan itti continuity wanta qabuudha wanta erga gabrummaa jalatti kuufneeti hawaasni Oromoo yeroo inni itti taa'ee hin jiru. Garuu wanni isaa gudunfaa irratti hagammaatti bakka garaa keenya lafa barbaannu geenyeerra waan nu jechisiisu hin arganne gati ta'ee fi isaaf waan ati kaastee dubbattu kun baay'ee barbaachisaa ta'ee natti mul'ata. Haa ta'uti nammaa kunis 2014 inni kaan 16 iyyuu jedha qabsoo qeerroof qarreen jabeessanii inni ta'anii fi qabsoon Oromoo yeroo jalqabaatiif televised ta'e. Qabsoo televised ta'e kana akka qabsootti ilaala namni baay'een televizyinii irratti foddaa televizyinii irratti gola namaa keessatti gamaatii haga gamaatti yagguu uummanni hawaasni ka'ee jedhu yeroo sanatti battalatti guyyaa tokkotti agarsiisuun sa'aatii tokko keessatti wal cina qabanii agarsiisuun suni Oromoon hedduun akka wanni humna ta'ee mul'achuu akka danda'u baree inni sila callisee taa'uyyuu hirmaate jechuudha. Sun ni jira namni baay'een sanatu jalqaba qabsootti fakkaata. Kanaaf isa kana kaasuun kee gaariidha jechuudhaafan jedhe. Achuma irratti hundaa'ee mootummaan kuni yagguu sana afaan qabsoo haasa'uu jalqabe. Na yaadadha 2016 gaafa ijoolleen irreecha irratti fincila guddaa kaasanii humnoonni mootummaa callisanii bira dhaabbatu turan mootummaan naannoo Oromiyaa jechuudha. Yagguu kaabarraanis lafoodhaanis uummata keenya irratti dhukaafamaa ture humnoonni mootummaa kana callisanii dhaabbatu turan irraa ittisuun barbaanne irraa ittisuu yaalle waan akkasii waan isaan godhan turre jechuudha. Daandii irratti namni tokkichi nama uummata bira dhaabbatee wareega aarsaa kaffale kan yaadadhu gurbaa Mustafaa Huseen kan jedhamu naannoo Shaashmannetti ture. Gurbaan sun namoonni keenya yagguu wareegamuu jalqabanitti humnoonni mootummaa aangoorra jiru innammaa kunis kanuma keessaa kan dhufedha. Yagguu isaan uummata irratti dhukaasuu jalqaban uummata bira dhaabbatee deebisee itti dhukaasuudhaan gara nama 5 humnootonni agaazii warra jedhaman keessaa ajjeesee dhumarratti wareegame Mustafaa Huseen kun gara naannoo Shaashimanneetti. Isarraan kan hafe namoota kan biraa mootummaa keessaa qaama mootummaa keessaa miiltoo ta'anii qabsoo kana keessatti hirmaatanii milkeessuudhaaf gumaacha godhan kan jedhu waan natti mul'atu hin jiru. Erguma aangootti dhufanii immoo waan isaan gaaffii Oromoo keessaa deebisan tokkollee anallee hin beeku atillee kanuma naa mirkaneessite. Wanti xinnoon kanan jechuu barbaade dudduuba kanan deebi'uu barbaade waa'ee mootummaa yeroo haasofnu waa'ee namoota dhuunfaa namoota mootummaa keessaa qooda qabaatanii sanaa miti. Amma biyya keenyatti dur kan barame kanaadha. Amma waa'een Itoophiyaa dura yeroo haasa'amu Haile Sillaaseedha. Haile Sillaaseen Itoophiyaaf kana godhanii, Haile Sillaaseen kana godhanii, Haile Sillaaseen kana godhanii waa'ee Haile Sillaasee fakkaata. Waa'ee biyyaa ta'uu dhiise. Waa'een mootummaa yeroo haasofnu it's not waa'ee Abiy Ahmed miti yookiin waa'ee Shimallis Abdiisaa miti. Waa'een mootummaa waa'ee sirnaati. Maaliif dhaabbate maal geggeessaa jira? Kanaafin gara dudduubaatti deebi'uu barbaade. Ammallee akka wal bira qabnee ilaaluu nu ta'utti ennaan ayyamte yeroo 91 yeroo warraaqsi addi bilisummaa Oromoo fi TPLF akkasumas humnooti biraanii dargii kuffisan maaltu ta'e ennaa jenne qabsoo Oromoo irraan kan ka'e
Oromiyaan dur maqaa ishee alaalatti dhageenyu isa iyyuu kan waan tokko goone dhufeetu lafa qabate. Imperfectidha. Akka Oromiyaan rakkoo keessaan baanetti warri TPLF akka rakkoo tuumuu danda'utti Oromiyaa kana saboota naannoo ishee jiran hundumaa wajjin akka inni wal loluu danda'utti godhaniitu lafa kaa'ani. Imperfectidha, wanta daba baay'ee qaba. Isa masala jenne. Akka inni saba Sumaalee wajjin wal lolutti Dirreewaa fuudhaniitu Dirreewaanii mootummaan magaalaa ofii ishee dandeesse jedhanii kophaatti kaa'an. Finfinnee fuudhaniitu amma yeroo hoduu innaa dhaggeeffattu kan himamu maal jedhama? Finfinneeni Oromiyaa takabbaallechi jedhu. Amma warri Sidaamaa isayyuu fudhataniitu Oromiyaani Finfinnee irraa lafa hataa jirti jedhanii haasa'u. Lafa weeraraa jirti. Oromiyaatu lafa Finfinnee irraa weeraraa jira. Maal jechuu barbaadeen rakkina akka sana iyyuu haa ta'u iyyuu malee Oromiyaa kan jedhamtu sun lafarra taa'uun ishee geograafiin Oromiyaa jedhamtu kun however imperfect it is lafarra taa'uunsa bu'aa guddaa tokko. Afaan Oromoo kuni qubee mataa isaati. Qubeen afaan Oromoo kan kasaa godhate sunni moggaafamee biyya sana keessatti ittiin barnooti ta'uun akka danda'amu ta'uun bu'aa tokko. Gaaffii warra jiran keessa maaliif qabsoo sana akka inni gara fuulduraatti deemu kan godhe tokko kanaadha. Ijoolleewwan nuti warri duraanii saabaadhaan baranne ijoolleewwan garuu qubeedhaan baratan waggaa 30 darbe keessatti namoota qaroomani, namoota seenaa saba isaanii beekani, namoota waa'ee aadaa Oromoo beekan, waa'ee gadaa beekan akka isaan ta'an, akka isaan afaan Oromoo, afaan barreeffamaa, afaan barnootaa, afaan teknooloojiiti jedhanii ofitti boonuu danda'an. Kanaafuu eenyuun gadi jedhanii akka isaan falmuu danda'an godhe. Bu'aa tokko jennee bu'aa guddaa goonee kan lakkaannu. Kabiraan however imperfect it is karaa federaalaati. Maanni heerri amma jiru kuni nuti sabnii fi sablammoonni ብሔረሰብና ህዝቦች የኢትዮጵያ ህዝቦች ወልት ዱፍኔ ብየ ከና ኢጃሬ ጀደኒ ኢትዮጵያን ኩኒ ሸሁምናን ኢጃራምተ አከንታኔ አብዱሰና አከነምኔ አብጆቱ ካኡንሱኒ ዋን ጉዳ ቶኮ ኢሳ ከነና ላለ ጋዝነቺ ተርገሜ አማ ኢኒ ኩን ኤገ ዱፌ ማል ጎዴ እና ጀቴ ቶኮዩ ጋፊ ጭማዱ መቴ ከና ስቴፒ ቶኮ ገረፉ ዱራቲ ዋንኒ ኑቡቴ ቶኮዩ አርጋን ጅሯል kun immoo sababi isaa maaliifi sirni isaan ittiin ijaaraman sirni isaan geggeessuuf silumaa ijaaramanii sirna isa abbaa irrummaa sirna gabroommaa sana ijaaruuf manaa ba'ani. Jarreen kuni qabsoo Oromoof gochuufi rakkinni Oromootti dhagaamee dhimma Oromoof deebii kennuuf manaa ba'an miti. Dargiif loluu dhaqaniitu akka isaanitti uumamanii dargiif loluu dhaqaniitu warri dargiin lolaa ture jara kana qabateetu jarreen kana amma immoo nuuf hojjedhaa amma immoo TPLF fi EPRDF hojjedhaa jedhee fuudhee akka isaanii isaaf hojjetan godhe. Kan isaan uumamanii Daddabit keessatti biyya Tigraay keessatti dhalatan biyya Oromootti dhalatan mini saba Oromoo gidduutti dhalatan mini waa'ee Oromoo qabatanii seenaa Oromoo qabatanii dhalatan mini. Itoophiyaa geggeessuuf dhalatan jarreen kun ammas isuma sana gochaa jiru. Yeroo qabsoo 14 jette sana kan ta'e sabni Oromoo ka'ee waan jiruufi dadhabina sana keessa amma warra gooftolii keenya duraanii ofirraa buusnee nuyi taayitaa qabachuu dandeenya jedhaniitu godhani. However garuu saba Oromoo irratti hirkachuu waan hin barbaadiniifi maal isaan godhani saba Amaaraa irratti akka isaan hirkatani. Kanarraan kan ka'e Minilik isa du'ee dhaqanii boolla keessaa akka isaan baasani. Amaara isa abdii kutatee waggaa 27 fi harka kennee ture akka inni ka'ee geeraruu danda'u akka inni ka'ee iyyu kan godhe jara kana. Kanaafi jarreen kun waan isaan qabsoo Oromoo keessatti bu'aa buusan tokko illee argaa hin jiru. Negatively yaadee ta'uu danda'a garuu akka isaan itti godhan kuni
nama biraatti hirmatanii saba biraatti hirkatanii akeeka saba biraa sana raawwachuu barbaadu, abjuu Oromoo dhaamsuu barbaadu, hawwii Oromoo gadi qabuu barbaadu. Kanaafiti Oromoo gadi ofutti kaani. Guddinni isaan fidan negatively waan isaan fidan tokko jira. Kan himuu fi dandeenyu. Waraanni bilisummaa Oromoo akka jabaatu godhaniiru. Negatively. Positively irratti hojjetaniitu hin ta'ini qeerroo isa falmee du'ee nama kuma shan kuma ja'a wareegee taayitaatti ol isaan baase irratti galagalu irraa isaanii irraan kan ka'e qeerroon inni sila karaa nagaa qeerroof qarreen karaa nagaa falmuuf ture suni abdii kutatee gara qawwee kaasootti akka inni deemu godhani. Kanaaf positive isaanii fi isa kana godhaniiru ta'uu danda'a negatively. Jaallataniitu hin ta'ini dhiibbaa isaan godhanirraan kan ka'e waraanni bilisummaa Oromoo cimeera. Waan isaan godhanirraa jiraate tarii kana hin ilaallata. Sana positive negative effect waan isaan godhaniiti garuu nuuf Oromoodhaaf positive dha wanni suni. Hedduu galatoomii Dr. Hambisa. Gaaffiin Oromoon gaafate keessaa gaaffii abbaa biyyummaa, gaaffii Finfinneen handhuura Oromiyaa ta'uu ishee, abbaa biyyummaa Finfinnee irratti afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu kun hidhamtoonni siyaasaa akka manadhaa keessaa lakkifaman kan jedhu gaaffii guguddaa gaaffii ka'aa turan keessaa ture. Hireen ofii murteeffannaan Oromiyaa fi Oromoo haa mirkaneeffamuu kan jedhu gaaffii ijoo warra ka'aa turan keessaati. Gaaffii kana keessaa tokkollee kan deebi'e hin jiru. Yeroo ammaa kanatti mootummaan aangoo irra jiru kun akkuma jette namoonni dhiiga Oromoo qaban aangoo irra akkuma kaleessaa jiranii. Haa ta'u malee sirna kaleessaa sirnatti amma jette kana sirna olaantummaa naannoo Tigraay olaantummaa lammii warra Tigree kaasanii olaantummaa Amaaraa fi sirna Amaaraa kunuunsu deebisanii fidanii gaaffiin Oromoo amma tokko lama sadii jedhee kaase kuni tokkollee kan deebi'e hin jiru. Keessumaa amma waa'een hidhamtoota siyaasaa keessumaa hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo kan akka Abdii Raggaasaa, Lammii Beenyaa, Daawwit Abdataa, Kennasaa Ayyaanaa, namoonni baay'ee Michael Booran, warroonni jedhaman Gadaa Gabbisaa, Gadaa Oljirraa warroonni jedhaman kun isaan malee immoo kumaatama hedduutti kan lakkaa'amu miseensa giddugaleessaadhaa fi miseensa gajjallaa kan ta'an miseensi ABO fi hawaasa keessaa abbaa barbaadan hunda qabanii manadhaa keessatti yeroo ammaa kana tortorsaa jiru. Keessumaa hooggantoota ABO kana manni murtii walaba isaan gadhiiseera jechuudha. Yakka hin qabanii jedhee gadhiiseera. Mootummaan naannoo Oromiyaa kan jedhamu mootummaan obbo Shimallis Abdiisaadhaa fi gartuu isaa akkasumas mootummaan federaalaa humnaan manadhaa keessa teessisaatti jira. Manadhaa keessatti jarri kun kuffataatti jiru. Kana gaafa laallee jennu mee mootummaa Oromoo ta'uu iyyuu adhiisuuti. Mootummaa ta'ee haala amma jiru kanatti addunyaa wajjin gaafa ol bira qabsiisnee laallee jennu maaltu sitti mul'ata Dr. Hambisa? Wanni namummaamti maafitti dhaga'amuu dhiise akkamittiin treet godhan warri kun warra amma manadhaa keessatti tortoraa jiran kuni mootummaa amma aangoorra jiru kanaa fi akkamittiin sodaachisanii maaliif wanneen isaa kan manadhaa keessatti qabeetaa jiruuf jettee ilaalta? Dubbiidhuma silaa jenne wajjin wal fakkaata ani akkan itti yaadu jechi tokko jira namni dhuufuu qabu utaalchuu hin danda'u jedhanii sodaata. Maaliif yeroonni utaalu dhuufuun harkaa baatee jechuudha. Dhiifama naa godhaa. Jarreen kuni amantaan qaban ofii isaan irratti konfidensiin qaban. Akka isaanii dantaa Oromoo hin geggeessine sabni Oromoo akka beeku isaanis beeku. Kanaafi saba Oromoo kana irratti hirkatanii saba Oromoo irratti
abdii godhatanii mootummaarra turuu dandeenya jedhanii yaadani. Isaan immoo mootummaa gadhiisuu hin barbaadan. Amma namni jireenya isaa keessatti waan irratti duufu qaba. Namni garatti duufu qaba yeroo hundumaa. Namni inni kaan taayitaatu baay'ee akka garaansaa walaallammaa godhaa. Nama sakaanii jireenya gaarii jiraachuutu akka inni walaallammaa godha. Jarreen kun taayitaa barbaadu. Taayitaa barbaaduun immoo saba sanaa bu'aa buusnaa. Maalinni mul'ata qabna. Waan biyya kana guddisu mul'ata qabna. Waan saba kana gara fuulduraatti deemsisu mul'ata qabna. Mul'ata kana bakkaan geenya kan jedhu nutuun ta'ini isa duwwaan jireenya horachuu dandeenya. Ofii keenyaaf hojjechuu hin dandeenyu. Dandeetti ga'aa hin qabnu. Yoo karaa kanaa jiran maaliif jarreen kun namoota barnoota dhugaa barnoota sirrii hin argatintu namoota dandeettii saba Oromoo gidduutti hin ilaalame namoota warra dadhaboo ta'anii promote godhe TPLF warra jajjaboo hidhee warra jajjaboo ajjeesee warra jajjaboo biyya hari'eetu warra dadhabduu warra yaaduu hin dandeenye immoo ofitti qabe baay'een isaan kanaan jiru. Jalaan namoonni baratanii dhufani namoonni dandeettii qabani namoonni waa hojjechuu danda'an hin jiran jechuu koomatti jiru. Isaan garuu humna taayitaan qabani humna waa murteessuun qabani aangoon qabani. Warri aangoo qabani namoota warra dadhaboo akkasii kanatu guute. Kanaafiti yoo dirree siyaasaatti ba'anii dorgommiin sirriin ta'e sabni Oromoo kan isaan caalaa wayyan warra filatamuu danda'u qaba. Warra maqaa dhoofte amma warra akka koloneel Gammachuu fa'aa warra akka Lammii Beenyaa fa'aa warra akka isaanii maqaan jala badaa jira dulloomaan jira fakkaata. Warra maqaa dhoofte kun hundumtu warra akka Abdii Raggaasaa fa'aa warra dandeettii qabani warra ofitti amantaa qabani. Warra iddoo fedhe dhaqneeyyuu nuyi jiraachuu dandeenya hojjechuu dandeenya warra jedhan warra taayitaaf hin fiigne ta'uu qabu. Kanaaf isaan sodaatanii nama sodaatte immoo maqaa balleessuu sirra jira nama sodaatte immoo hidhuu sirra jira nama sodaatte immoo dararuu sirra jira jedhaniitu jarreen kana dararu. Kanaafuu dubbiin jiru jarreen kuni iddoo kanaaf hin malani warri biyya bulchaa jiran kuni iddoo sanaaf hin malani dandeettii addaan qabani yookiin abjuu addaa yookiin manni kaayyoo addaan qabani. Wanti isaan gaadii godhu maa'inni maammati isaan maa'inni ideoloojiin jira amma namoonni biyyi baay'een namoonni baay'een ideoloojii wayii deemsisu. Ideoloojii maaliitu isaan bulcha? Yeroo ideoloojii jedhanii maddamar jedhanii kaasan jalqaba maddamarii maa isheenii jennaan ideoloojiin ishee baddee waa'ee ishee namni kaasee dubbatu iyyuu hin jiru amma isaan hun dubbatanii gataniiru. Yaa badhaadhina amma ideoloojiin isaanii sanallee badhaadhina dhuunfaati ka hannaanii lafa Oromoo gurgurachuudhaanii badhaadhamuudha ka. Inni kun hanna malee dhugaa miti isa dhugaa irratti hundaa'ee isa hojiidhaan miti. Kanaafiti akka naa galutti baay'ee nama dinquun irra hin jiru namoota jajjaboo ta'anii namoota saba Oromoof yaadanii namoota mul'ata qabani namoota daantaa Oromoo tissanii jarreen kun yoo hidhani yoo dararani yoo ajjeesani mana hidhaatii baasanii yoo fixani waan nama dinqumini. Dubbiin jiru warri kaan immoo warri Oromoof sirriitti yaadu walii wajjiniin dhaabbatee ka'ee hiriiree waan gochuun isarra jiru gochuu isaati malee isa sana miti. Ya galatoomi Dr. Hambisaa waa'ee waan Hambisaadhuma naan jedhe ani dooktarii kanarra deddeebitee baay'iste har'aan dooktar jedhama malee Hambisaadhuma jedheen beekama. Egaa argitee keessummoonni keenya hordoftoonni keenya akka isaan kabaja dhoowwatte keessummaa keenaan hin jenne maqaa manaatiin waamtee akkanaan hin jenneefanii kabajaan si waame. Warri Sidaamaa kun
ካለመናገር ደጃዝማችነት ይቀራል ጀት isa kanaafani wanni si waame yaa galatoomi Dr. Hambisa egaa argitee kaastee irratti dubbatteetta sodaarraan ka'eeti mootummaan kun kan inni mana dhaa keessatti teessisu haa ta'uti Oromoon immoo warra isaaf qabsaa'e warra isaaf akkuma tiyyuu jette utuu jiraachuu danda'u bahee aarsaa kaffalee jireenya Oromoo jijjiiruu qabna jedhee bosona seenee daangaa meeqa qaxxaamuree Oromootiif dhama'e yeroo ammaa kana mana dhaa keessatti torturaa jiru uummanni Oromoo garuu isaan dagatee waan jiru natti fakkaata. Isa kana ilaalchisee maal gochuu qabnaa kan jedhullee gaaffii natti dhaga'amudha. Gaaffii Oromoon of gaafachuu qabudha. Haala amma isaan keessatti argaman haala hamaadha. Baay'een isaanii dhukkubfachaa jiru. Fakkeenyaaf kennasaa ayyaana ispaayiniin isaa kun dugdi isaa miidhamee yaalallee dhabee rakkataa akka inni jirudha kan himamu. Dhukkuba ijaallee akka qaban dhukkuba sukkaaraa warra qaban achi keessa jiru. Kaan hepataayisii dhukkubfatanii achi keessatti tiruun isaanii dhukkufatee infected ta'anii kan baay'ee miidhamanii wanni ta'aa turantu jira. Fakkeenyaaf kennasaan kun kan amma ispaanii isaa wanni jennu kuni wanni ittillee kaachittillee rarra'ee deemuu hin dandeenye kan jedhamutu jira. Namoota akkasii fa'aa mootummaan kun hidhee mana dhaa keessatti teessisaa jira. Hidhuu duwwaa immoo miti badhaasaa kan jedhamu badhaasaa akkuma kan akkasaati. Gurbaa jedhamu dhiyeenya kana ogeessa fayyaa kan ta'e mana dhaa keessaa baasanii akka isaan ajjeesanidha kan himamu. Sana malee mootummaan kun gidduu kana xiyyaaraan Shawaa Lixaa keessatti namoota hedduu akka inni fixeedha. Waraana bilisummaa Oromooti jechuudhaan sanaan mootummaan kun lammii Oromoo ammas itti fufeema jira jechuudha. Hoolmaarkii mootummaa kanaa kan ta'e Oromoo akka barbaadetti ajjeesaa itti gaafatamni tokko hin jiru. Akka bineensaatti bineensi amma fakkeenyaaf ollaan jiraadhu wanni kanatu jira. Adurree kanatu jira. Adurreen kun karaa qaxxaamurtee dhuftee naannooftii gaafa barbaadde laawunii kee keessatti marga mana kee fuulduraa keessatti achi keessatti haddee dhiistee deemti. Gaafii na aarsa beektaa adurree kana yoo ajjeesan maal ta'a yoo ajjeese gaafan jedhu harminaa kiyya biyya kanatti nama caalaa adurreen horiin wanni qabdi. Cruelty, animal cruelty jedhanii itti si gaafachiisa kan jedhu tokko naa kaasisi galee. Horiitti bu'uu hin dandeessu biyya alaa kanatti horii akka adurree saree kanatti bu'uu hin dandeessu jechuudha. Namni sireerra wajjin rafu gara Oromiyaa gara Itoophiyaatti gaafa deebi'u dhala namaa yakka tokko malee haala kanaan tortorsaa jiraachuun manni seeraa kan walaba gadhiisee mana yakkaa keessa teessisanii haala kanaan dararaatti jiranii sodaarraan ka'eeti kan jedhu naa kaaste. Oromoon akkamitti maaliif dhiisaa? Oromoon waan rafees jira. Hinuma dhumee kan kaleessa qabsaa ture qeerroof qarreen hundi isaanii wobootti namman immoo kanaaf hin jiru maal akkamitti mul'ata Dr. Hambisaa? Yaa gaaffii hunduma keenyaati gaaffii rakkisaadhas immoodha. Nuti warri biyya nagaa keessa jirru waa'ee warra biyya akkasii fi akkanaa jennee dubbachuun rakkisaadha dhugaadhumatti. Namni keenya karaa baay'ee rakkachaa jira. Jireenyumti mataasaa nama keenya baay'ee waxala. Namni ilmaansaa fi waan nyaatanii bulan kennuu dadhabee iyyuu isumaan illee rakkata. Rakkisaadha waa'ee isa sana jechuun. Tarii yeroo baay'ee naa salphata warra biyya bakkee jiran waa'ee isaa dubbachuun komachuusa ta'e komachuun inni irra salphaadha. Akkamittiin
utuu qomoon keenya dararamu qomoon keenya dhumu biyyi lafarraa duguuganii balleessuu fi utuu warri hojjetan utuu jiranii nummoo isa daganna wanta gaggabaabaa ta'e wanta xixinnaa ta'e irratti maaliif wal badna maaliif wal lolla maaliif diinaaf karaa banna maaliif qabeenyaa keenya beekumsa keenya dandeettii keenya walitti kuusnee waan dhimma baasu tokko gochuu daganna ni jedhu gaaffii nuyi gaafachuun nu maluudha gaaffii nuyi of gaafachuun nuuf maluudha akka naagalutti namni biyya keessa jiru kuni akka humna isaatiitti ni yaafataan gaafataa waan adda addaa sin godhaa diddees qaba karaa gar tokko immoo sabni bal'aanii nama isa bobbaasu barbaada haalli biyya keessa jiru isa kana hin ayyamu warri siyaasa Oromoo geggeessanii almost mana hidhaa keessa jiru akkasilla dhoofne warri kaan mana hidhaa isa dhugaadhuma keessa hidhamanii jiru sheexinnoo keessa warri kaan immoo biyyuma keessa iyyuu tocho'uu hin danda'ani nama walitti qabu nama gurmeessu dammaqina kennu nama wajjin mari'achuu namarraa qabeenyaa guuranii gargaarsa gochuu akkas akkasii kun dhorkaadha akka kanatti yeroo jirutti tarii ga'ee baay'ee kan qabu warra biyya bakkee jirudha laataa'ii jedhee yaada isarratti yaaduun nu barbaachisa. Qabsoon ta'aadhuma jira akkuma beeknu garuu ga'ee nuyi taphannu isnaat jiranii inni tokko waan nuyi addanatti goonudha qeeronni warra biyya keessa jiru gargar diigu yeroonni waraana gidduu galee waraana wal diigsisuu danda'u warri siyaasaa kana geggeessanii karaa waraanaa sorri jiranii saayikooloojii Oromoo bakkee jiru kana hubachuu dadhabuu gaaffii sana dhaggeeffachuu dadhabuu attamittiin waan inni barbaade gochuu illee na ta'uu baate attamittiin yaada inni qabu dhageenya attamittiin yaada isaa kana isa keessaati maa'ii baasuu danda'u tokko dhaggeeffannee gara fuulduraatti deemna attamittiin akka namni bakkee jiruuf keessa jiru akka inni waliin buusne akka inni waliin tocho'uu danda'u goona inni jedhu waan isaan irratti yaaduu qabanidha jedhee yaada. Galatoom Dr. Hambisaa argitee waa baay'ee kaastee warra biyya keessaatti murteessuun rakkisaadha kan jedhullee kaastee warra biyya alaa kanatti kaastee dubbattee ga'een warra biyya alaa kanarraatu dubbadhu jettee illee irraa dubbadhaa kan jedhu naa kaastee dhuguma yeroo baay'ee Oromoon haala kana baay'eetu jira skolaarsi baay'eetu jira PhD baay'eetu jira profeesarii baay'eetu jira. Impactiin isaan fidan maali yoo jette waan tokko lama waan lakkooftu hin jiru. Wanti qabataman kana godhaniiru skolaarsiin Oromoo kana godhaniiru jettee wanta jijjiirama fiduu danda'e tokko Oromoo humneesseera wanta jennu tokko wanti godhame tokko hin jiru wanti lakkaa'uu dandeenyu hin jiru jechuudha. Inni kun baay'ee nama qaanfachiisa jechuudha. Waa'ee nama qaanfachiisa. Amma wanni kaasne warri OPDO warri Prosperity Party TPLF booji'amtoota dargii fuutee irraa ijaarte ergasii immoo warra kufaa ta'e warra waa yaaduu hin dandeenye warra milkaa'uu hin dandeenye ofitti achitti naqxee ergasiiti namoonni hagi ta'etti dabalameera kan jedhu naa kaas dhugaadha wanni suni waan qabatamaadha civil service wanta jedhu bantee wanni oomishaama turte digirii maal kana oomishaa turte amma PhD'tti sana gochaa turte Abiyyuu Doctor ofiin jedhama
ergasiti erganni lamma ofirraa ari immoo lammaan anis digriin barbaada jedhee gammaatti baay'ee akka inni fagoo deemeedha biyya alaa kanatti ishee maluukaa fiigaa akka inni tureedha. Yagguu sana iyyuu battaluma gara wanni barnootaatti deebi'ee akka nama silmaayyuu siyaasa kanatti karaa irratti goreeti wanni ture. Baay'ee nama ajaa'iba obbo Lammaan amma lafan jirullee sirnaan hin beeku. Haa ta'uti warri alaa kun baay'ee turraa eegama garuu hagarraa eegamu wanta impactful ta'e tokko hojjechuu hin dandeenye. Gaafa fakkeenyaaf wanni tokko objective planning gaafa baastu short term fi strategic plan wanti jedhamu jira. Planning kee kun objective kun smart ta'utu irra jira jedhamu. Kana yagguu biyya jirullee waan barreedha biyya alaa kanatti illee it stays the same. Smarting kun waa baay'ee of keessaa qaba. Specific ta'utu irra jira. Measurable ta'utu waan safaramu ta'utu irra jira. Achievable wanta gochuun danda'amu ta'utu irra jira. Time bound ta'utu irra jira kan jedhu kana of keessaa qaba. Wanta qabatamaa ta'utu irra objective ta'utu irra jira. Oromoon scholarsiin Oromoo plaanii baasanii waan sana achiif godhan tokko waan arge waan lakkaa'uu danda'u hin jiru. Kana irratti Oromoon ala jiru kun inni barates inni hin barannes of laaluun maal hojjenne qabsoo Oromoo kana hagam guddisne hagam gumaacha goone isa jedhu gaafachuun of gaafachuun warra mana hidhaa keessa dararamaa jiru kana alfillee gargaarsa gochuun barbaachisaadha. Kara kanaan yaaliin godhamu jalqabe tokko jira aga ammaatti publicly waan bahee wanni ta'e miti garuu warri qindeessan gara publicitti hin fidu wanta jedhuun qaba jedhee yaada jechuudha warra hidhamaa kana gargaaruudhaaf. Karaa biraa waa'ee wanni naa kaaste waa'ee warri qabsoo gargaaranii akka waraanni illee diigamu gochuu keessatti wanti isaan gumaachan yeroo tokko tokko ni jira kan jedhu kaaste. Isa kana keessatti eenyuma kana rakkoon uumame amma rakkoon sun qabbanaa'e natti fakkaata. Achi keessatti wanti silati kaastee fi waan kun waan waliin deemu natti fakkaate waan ati kaaste waan an jedhu mootummaan amma aangoorra jiru kana nama lakkaa'uun nurra hin jiru sirna kan jedhu kaaste. Sirna namoota tokko tokko laaluun nurra hin jiru sirna. Nuti sirna mataa keenyaa tolfachuu danda'uun nurra jira. Sirna gaafa tolfanne immoo sirna sana jala deemuu malee fakkeenyaaf jaal marroo duwwaa laaluu jaal sanyii duwwaa laaluu jaal abdii duwwaa laaluu jaal gammachuu duwwaa laaluu osoo hin taane sirna tolfanne sirna sana jalatti buluu sirna sanaanis ol qindeessuu barbaachisaa ta'ee natti mul'ate anaan. Warri qabsoo kana keessatti hirmaatan, qabsoo kana gargaaran, qabsoo kana tumsan sirna tolfanne sirna sana keessatti hundumtuu barbaachisaa akka inni ta'e mukni nyaata isaa kan inni hojjetatu footosintesisiidhaan karaa baala isaatiiti. Baalli isaa jiraachuun mukaaf barbaachisaadha jechuudha. Hundumtuu caasaan tolfame caasaan hundumtuu barbaachisaa ta'ee iddoo waliif kennanii utuu waliin nyaatin qabsoo kanatu geggeessine galmaan yoo geenye bu'aa fiduu danda'a natti fakkaata. Digress illee goone garuu wanni sun tun darbuu hin feene jechuudha. Warri ala jiru kun wal nyaataa akka wal amanuuf akka wal beeku yookaan akka firoomaanitii itti gaafatama walitti kennu isheen kun hafuu danda'utu irra jira. Oromoon hundi qabsoo Oromootti amanee itti hirmaachuu danda'u gumaachatti gochuu danda'utu irra jira. Hundumaa caasaa beektota Oromoo kana keessaati warra fayya buleessa ta'e warra wanni mataa isaanii hin qabne dantaa mataa isaanii oofuudhaaf warra wanni hin taane qabsoo kana keessatti fidanii imbeed godhanii bu'aa akka isaan guusan gochuun keessumaa warra biyya alaa kanatu sana beeka isaan kana irratti hojjechuu danda'utu irra jira. Dippiloomaatota ijaaruun akkaataa ogummaa isaaniitiin ijaaruun dirqama silaati qabsoo keenya gargaaruu danda'a yaada isa kanaa fi warra biyya alaa kana qabsoo tumsuuf deeggaruuf isa mee
Egaa ana kan jedhutti warri biyya keessaas warri isiniif qabsaa'ee yeroo ammaa kana manadhaa keessatti tortoraa jiru baay'eedha. Isaan kana maaf dagattanii isaan kanaaf yoo falmitanii gaaffii kaleessas kaasaa turre sana gaaffii warri hidhamtoota siyaasaa haala lakkifamanii inni gaaffii hedduus tarreessine hiree ofii murteeffannaan Oromiyaa haa eegamu kan jedhu sana kaasnee kan gaafachaa turre Oromoon har'as gaaffii sana qabatee mootummaa kana gaafachuu danda'u turre jira. Isa kana kaasuun barbaade. Kan biraan wanti hin haasofna jedhee yaade keessaatii gidduu kana tokko Jawaar barreeffama wayii barreessee barreeffama kana yagguu galateeffannaa fi biyya alaa kanarra deemnu qabeen barreessee kan jedhu tokko kaasee achi keessatti ilaalcha Jawaar kana keessatti isuma duraan ilaalee marsaa duraa sana ilaalee achi keessatti waan inni kaasu mootummaa kana harka TPLF-tti baafannee harka Oromoo galee jira kan jedhu kan inni kaasu. Lammaffaa 2014 amma 2018tti fincila goone sana keessatti warra mootummaa keessaa kan of bira hiriirsine qabna nu gargaaranii warri Oromummaan itti dhaga'amu kan jedhu kan inni kaasetu jira. Sadaffaa irratti ijoon dubbiin kaase keessaati mootummaan kun amma mootummaa Oromoo harka galeera dimookiraatessuutu hafee kan jedhuti wanni steepii qabsoon keessa deemtu kan keessa daddabarre kaase amma isa dhumaarra jirra dimookiraatessuu duwwaadha. Itoophiyaa dimookiraatessuu isa jedhu kan inni akka inni itti kaa'e jechuudha. Kan akkamittiin ilaalte Dr. Hambisaa? Gaaffii cimaadha. Ani Jawaari baay'ee nama cimaadha. Nama siyaasa barate, nama yaada isaa dubbachuu, qindeessuu, ibsuu nama danda'u nama siyaasaati. Ani nama siyaasaa miti akkuma sila dubbanne ogummaan koo kabiraadha. Kanaaf isa keessa galee waa baay'ee jechuun waan na barbaachisa. Barreeffama sana utuun argadhee dubbisee xiinxalee itti yaade naa wayya. In general isaan sila jedhetti deebisee na fidanaani. Amma dubbii sirnaati ammas taanaani. Dhugaadha amma namoonni Oromummaa maqaa dhaatanii namoota warra wal makaadha gara caala kan mootummaa Oromiyaa qabatee jiru dhugaasaa dubbanna taanaani maasheenii badhaadhina isa jedhamu kanas kan olaantummaadhaan qabatee jiru namoota Oromoo qulqullinaan Oromoo ta'anii waa'ee dhimma daantaa Oromoo namoota geggeessan utuu hin ta'in namoota afaan Oromoo dubbachuu danda'anidha. Ammam isaanii waa'ee dantaa Oromoo isaan dhibaa ammam isaanii waa'ee Oromoof dhama'uusa jedhu ani deebisaa hin qabu. Akkan argutti akkan agalutti garuu baay'een isaanii yookiin namoota maatii dysfunction ta'e abbaan qomoo adda biraa haati qomoo adda biraa akkaataan yaadi poolitikaa isaanii adda adda namoota ta'etu walitti dhufee keessa jira. 2018tti Jawaar akka jedhutti warra OPDOtu isa kana keessatti nu gargaara jennee filannee jedhee waa'ee obbo Lammaa kaasteeta. Obbo Lammaan amma Dr. Lammaan akkam beekutti Dr. Lammaan namoonni baay'een baay'ee jaallatu, baay'ee leellifatu. Ani meritii isaa hin beeku, meritiidhaan waan ani leellifadhu hin qabu, waan ani hin beekneef dhugaama dubbachuu fi waan tokko obbo Lammaan kan jechaa ture Itoophiyaan suusiidha jedhee ani suusii Itoophiyaan qabu isarratti badaa walii gallu. Maal godhanii warri OPDO 2018tti maal godhanii jedhee karaa dantaa Oromoo ta'ee yeroon ilaalu waan isaan godhan natti mul'achaa hin jiru.
ammas maqaa Oromoon eeyyee dhufanii Jawaar faa wajjiniin walii galanii taayitaa fudhataniiru. Yoo nama maqaa Oromoo dhaate tokko mana Minilikitti dhufee galuunsaa bu'aa Oromoof qaba jedhame ta'e bu'aa baay'ee buufanneerra yoo isa ta'e dubbiin. Garuu manni Miniliki ammayyuu manuma Miniliki. Sirni Miniliki ijaare sana dhaadheessaa, sirna Miniliki ijaare sana cimsaa, sirna Miniliki ijaare sana isa du'e du'aa kaasaa, warra miyyee Minilik jedhee miyyee Minilikiif dalaguu itti onnee horaa dhufe. Acaalu ajjeesise. Acaaluun du'eeraa Jawaartu nu hafaa jedhanii akka sirban godhe. Amman beekutti Jawaar faa Baqqalee faa warra kaaniyyuu warruma achi turanii qabanii fuudhanii mana hidhaatti naqanii mana hidhaatti akka isaan dararaman, akka isaan miidhaman, akka isaan namummaan isaanii miidhamu amma du'uu jala ga'anittiyyuu yeroo isaan go'antu ture. Kanaafuu maal godhe ani barataa macaafa qulqulluutti macaafa qulqulluu keessatti kan jedhu muki tokko ija isaatiin himamaa jedha firiin kennuun himama. Burtukaanni kan inni jedhamu bakkee keessa burtukaana jedhanii muka biraa waan dhaabaniin mini yeroo irraa fudhatanii achirraatti burtukaanni dhufee nyaatamuu isaati waan mi'aan sun. Akkasumas goosuu kan ta'u muka isaatiin beekama, ija isaatiin beekama. Ija jiruun innaa ilaallee bu'aan Oromoon buufate tokkoyyuu maaltu jira? Oromoon akka inni wal buusu godhe qabsaa'onni keenya warri akka ija keenyaatti agartuu ija keenyaatti ilaallu akka isaan dhaqanii isa keessatti badan godhe. Namoota guguddaa nuyi qabnu namootni bara jireenya keenyaa hundumaa leellifannee isaaniin ilaallee akka baluu jennu namoota akkasiitu dhaqee mootummaa sana keessatti galee deebi'ee ilmaan isaan qabsoodhaan kaasan ilmaan isaan duraanii qabsootti waaman amma isaan deebi'anii tuffatanitti godhe. Fakkeenyaaf nama tokko maqaan isaan amma lafa dhugaa jiru Jaal Galaasaa Dilboo ani biyyan ture yeroo 91tti namni Galaasaa Dilboo akka waaqaatti hin ilaalle Oromoon akka waaqaatti isaan hin leellifanne hin turre. Garuu dhumarratti kun mootummaa kana keessatti deebi'anii ofuma isaaniif iyyuu akka hin taanetti yeroo malee lubbuun isaanii darbe. Kan biraas namoota baay'eetu jiru. Kanaafiti maaltu dhufe Jawaar fakkeenyaaf kan inni nutti himaa ture Oromoon biyya abbaa biyyummaa dhabee hin koloneeffatame sirna isaa dhabee afaan isaa dhabee aadaa isaa dhabee biyya isaa dhabee of bulchuu dadhabee mootummaa isaatu jigee Ekonomii isaatu fudhatame biyya isaa irratti garbicha ta'e inni kun ka'uu malaa jedhee labsaa ture yoon dalganuu badhe ta'uudhaa baadhe. Amma maaltu jijjiiramee jennaanii mootummaan amma jiru mootummaa Itoophiyaati koloniin dhumeera amma dimokiraatessuudhaan ni jedhu maal jechuudha. Kanaafi wanta gabaabaatti jedhani dubbiin amma jirtu kun eeyyee namoota baay'ee nan argaa namooti biyya kana jiranis namoonni miidiyaa irra jiranis namoonni baay'een amma maayinni badhaadhina kana prosperity liberalize gochuu akka inni fudhatamuu danda'utti waa tokko lipstick itti dibuusa pigiitti lipstick dibuu jedhu biyya kana maashanii maalidha ishanii booyyee naa kunuunsanii waatti dibanii
beela'uu ishee nafu daqiiqaa 5 booda dhattee ammayyuu isheen biyyoo nyaatti. OPD'n akka kana maal godhu lipstick kanatti neemmatu kukkuullee bareechinee akka inni nama biratti fudhatamu tokko naa goone maal godha deebi'ee suma sana. Amma fakkeenyaaf isaan yeroo rakkatan yeroo warri Amaaraa kun itti ka'anii warri Ortodoksii itti ka'an dhaqanii obboloota keenya Oromoo warri Ortodoksii ofitti qabanii fakkaate tarii isaanis immoo jarreen kun jedhanii wajjiniin ka'anii booda immoo akkuma agarree gabaa walakkaatti ba'ee ጠቅላይ ሚኒስቴሪን ጉርጉረቴ jarreen sana. Jarreen warri hamaa dubbachuu sodaatan amma isaanii እኛ አሁን እንደተረዳነው እየገባን ያለነው ክቡርነቶ እኛ ላይ ጫና ያደረጉ እንደሆነ ነው ጀደኔ namoonni kun ammootu anaasite akkan itti dubbanno dabran akka isaan itti dubbatanii eegannaa guddaadhaan ulfinaan garuu dhiibbaa isaan irratti ta'aa jiru sana dubbatan dhiibbaa sanaan qabanii galchaniitu ta'anii jiru. Maal jechuu barbaadeen ennaa diddimnamma fedhe ennaa bareechine ennaa lipstikitti dimnee miidhagsine ennaa kuullee booyyeen booyyeedhuma biyyoo isheetti deebi'uu ishee nafu. Kanaafi ofumaatii keessoo keenya miidha malee ofumaan nu gidduutti akkanii waliin amanne akkanii wal jibbinu godha malee hiikaa miti. Wanti agarru tokkos namoonni maqaa Oromootiin jiran namoonni poolitikaa Oromoo geggeessan saba Oromoo dhaggeeffachuurra saba Oromoon fedhii keessan maali? Waa'ee maalii akkan isinii falminuu barbaanna jechuurra isuman jedhe fudhadhaa jedhanii saba Oromootti yaada isaanii itti dhiibuu sana filatu. Na tarii kan obbo Jawaar gochaa jiranis suma akkasii kana fakkaata. Galatoomi waa'ee booyyeetti lippistikii buukaaste foonni harree wanni irra keenyaanii lafan bare jettee daaraa keessattis kuftee kan jedhanis ni jira. Wanni kan waan Jawaar kana gaafan ilaalu Stockholm syndrome wanti jedhan tokko jira. Stockholm syndrome kuni warri hostage ta'e hostagein humnaanii butamanii qaama hidhatee jiruun butamanii biyya alaa kana keessatti keessumaa warri adii kun Awurooppaarraa Ameerikaarraa biyyoota kan biraa gaafa dhaqanii horii irraa fudhachuudhaaf jecha yookaan sababii biraatiin wanni godhuun hin butu kidnaap godhanii butaniiti horii ammanaa kaffaleeti siin lakkisaa kan jedhu wanni godhuun biyya keessatti waan akkasii jalqabeera. Stockholm syndrome kun warri butame suni saayikooloojii kaapterii sanaa warra bute sanaa fudhataniiti isaaniin akka lakki waan balleessan qabu akka gaariitti naqabee haala gaarii keessan jira sirriidhaa jedhanii wanni sanaaf falmuu jalqabu saayikooloojii akkasii develop godhu. Jawaar waan akka Stockholm syndrome kana develop godhe natti fakkaata maaliif deddeebisee mootummaa kana keessaatii qaama warra nu bira dhaabbate qabsoo keenya qabsoo isaanii godhanii fudhatantu ture isaanii ijjiniin taane injifannee kan jedhu deserve godhu iddoo kana jiraachuudhaaf kan jedhu tokko ilaalcha akkasitti itti dhaga'ama. Lammaffii mootummaan kun akka mootummaa Oromoo ta'etti garuu dimookiraatessuu waan akka barbaachisutti kan inni dubbatu jijjiiramni akka amma jiru kanatti itti fufuu qaba. Garuu dimookiraatessuu qabnaa kan jedhutti dhaga'ama. Haa ta'uti ofii isaatiillee hin cabe Jawaar manadhaa keessatti cabee ba'e amma gaafa ilaalu wanni irratti viidiyoo OMN irratti maal kana irratti kan ilaalu suurri isaa hin cabe hin dulloomsan waggaa tokko keessatti waggaa lama tunguutiin manadhaa keessatti cabsanii baasan Jawaar sanaan booddee waan wanni isaatti dhiiga ijoollummaa sanatti gaafa addanaati Ameerikaati galee sanaatti waan deebi'u natti hin fakkaatu. Haa ta'u malee ammallee mootummaa kanaaf falma. Karaan warri kaan irra deemnu akka waan sirrii hin taanetti
Oromoon gara achitti deebi'uu kan qabneetti gara kam akka filachuu qabu gara dimokiraatessuu aangoo gara aangootti dhufuuti kan inni wanni ta'u malee qabsoo Oromoo kana wajjin fudhataatti hin jiru. Qabsoo Oromoon persentiin 90 yoo xinnaate 80-90 kan ta'u irra jiru kana wanni godhee dabsee gara inni barbaadu gara dimokiraatessuu kanaadha. Stockholm syndrome waan isa mudate natti fakkaata akka ittiin inni ilaala. Mee kana asumatti dhaabnee kan biraa gidduu kana mootummaan waan hongee naannoo Booranaatti mudate ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaa gargaarsa qaamni kamuu mootummaan ala walitti qabu hin qabu kan jedhe tokkotu jira. Kana irratti mari'annaa. Rabbi kiyya takka tun harkabatte gaara boona jabdu tannaa laaffifte hoo dureessa baadhibbaa garanaa bal'adhu sittuu dafee dhaqqabata finaa birma. Dr. Hambisaa egaa deebinee jirra hordoftoota keenya. Mee gidduu kana mootummaan gaafa harri 12 kaleessuma jechuudha. Mootummaan gargaarsa naannoo Booranaatiif ta'u mootummaan alaa qaamni kamiyyuu funaanuu hin danda'u la Booranaa ለሚደረገው ድጋፍ በቡድንም ሆነ በተናጣል ማሰብሰብ እንደማይፈቀድ የክልሉ መንግስት አሳሰበ ይችላል ፋና አረቲ ባሴት ይራ ወሉማ ገላ ቀብዬንሳ አዲስ አበባ ጀራ መጋቢት 2 ዮካን ከሌስ ማርች 11 2023 ጀራ በቦረና ዞን በተከሰተው ድርቅ ምክንያት ድጋፍ ለማድረግ በቡድንም ሆነ በተናጣል ማሰብሰብ እንደማይፈቀድ የኦሮሚያ ክልል መንግስት አሳሰበ ይላል። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በጉዳዩ ላይ አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫውም በክልሉ አንዳንድ ዞኖች በተለይም በቦረና ዞን በተከታታይ 5 የዝናብ ወቅት ዝናብ አለመጣሉን ተከትሎ ድርቅ መከሰቱ ተጠቁሟል። የዳ በተከሰተው ድርቅ ምክንያትም መንግስት በቀረበው ጥሪ መሰረት ለችግሩ ለተጋለጡ ዜጎች በተለያዩ መንገዶች የገንዘብና አይነት ድጋፍ እየሰበሰበ እንደሚገኝ ይታወቃል። የዳ ከዚህ በኋላ ከኦሮሚያ ክልል መንግስት ወይም ከኦሮሚያ ቡሳ ጎኖፋ ኢዊቅና ውጪ በቡድንም ሆነ በተናጣል ድጋፍ ማድረግ የማይፈቀድ መሆኑን የክልሉ መንግስት አስታውቋል። ይራ ይህም የሚሰበሰበው ድጋፍ በአግባቡ ለማስተዳደርና ፍትሃዊ በሆነ ግልጽነት ባለው መንገድ ለችግር ለተጋለጡ ወገኖች ተደራሽ ለማድረግ ያለው ውሳኔ መሆኑን በመግለጫው መጠቀሱን ኦቢኤን ዘግቧል። ጀዳኒ OBNን ኩንጋ ሚዲያ mootummaa naannoo Oromiyaatiin kan fandita'uudha. Kan isaaniiti jechuudha. Haala ammaa wanni ta'e kanaanii gargaarsa naannoo Booranaatiif godhamu mootummaan alaa qaamni kamuu dhuunfaanis ta'e ijaaramanii gargaarsa geessisuun irra hin jiru. Kanas immoo gargaarsi kun sirnaan ga'uu isaa to'achuudhaaf jecha kan jedhu kaase mootummaan naannoo Oromiyaa. Haa ta'uti kar tokkoon kan natti mul'ate kontiroolii horiin harka isaanii galuu isa jedhu kana baay'ee politisaayis godhanii ammas immoo achirraa wanta argamu kana amma ga'uus kana sirriitti wanni godhanii meeyyer godhanii safaranii kennuuf isa kaan immoo kanaaf immoo mootummaatti galii gochuudhaaf wanta yaadan fakkaata. Haa ta'uti Oromoonis uummanni kibbaas lammiin wanni kun itti dhaga'ame hundumtuu dirmachaatti jira. Ala kanaas dhaabbileen akka OGF faa dursanii jiraanis Austraaliyaarraa tureera kan isaan gargaarsa erguu jalqabanii xiqqaatuti haga tokko gahaatti ture. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanatti mootummaan ana malee jechaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa ana malee qaamni kamuu gargaarsa akka walitti hin qabne. Akkamiin ilaalta Dr. Hambisaa wanni kun
ilaalchi positive irraa ka'eeti immoo wanti mootummaan jedhu kun maal irraa ka'eeti bu'aa maalii qabaata miidhaan qabaatu maali? Dubbiin mootummaan badhaadhinaa hojjetu kun yeroodhuma hundumaa rakkisaadha dhugaadhuma dubbachuufi. Amma tuusaanii waanuma dhugaa ta'e tokko waan qabatamaa ta'e tokko irra dhaabbatanii waa godhaniyyuu akka sana jennee fudhachuun shakkii qabna. Track record isaaniirraan kan ka'e. Jechi tokko jira qotachuu keeyyuu hin jaallanne qotiyyoo koo si ergisee jettee jedhanii saba ofuma keefiyyuu balleessuun itti gaafatama gootee itti abbaltee hojjettu tokko karaa inni badu tokko yoo jiraate hin gadditamu hin gammadda jettee na laalte dhumaatiin saba sanaa akkuma gaarumaatti fudhachuu iyyuu danda'u jetteen shakkita. Yoo akkas jedhee nam tokko yaadennaan akkas jedhee yaade waanuma baay'ee dhugaarraa fagaate mini wanta ta'aa jiru yeroo laallu. Kanaafiti maalirraa ka'anii kana godhanii inni jedhu kun baay'ee rakkisaadha. To be honest, ofuma koofennaan jaade baay'ee rakkisaadha. Akka nama mootummaa sana irratti qaama sana irratti shakkii qabu tokko irratti ija shakkii taane ilaala. Kun akka beekamu barbaachisaadha. Dubbiin rakkoo dhalatee beelli qabsoo warra godhaniif yeroo baay'ee hojjeteera. Warra amma warra Tigraayinaa fudhanne effort ka jedhamu fakkaata dhaabbi isaanii dhaaba sana jedhamu tokkoon yeroo 1984 yeroo beelli galee isaanii yeroo sanatti dirqi komishin isa jedhamu wajjiniin walii galteeyyuu amma walii mallatteessanitti ka'anii hundumtuu qaamni hundumtinuu warra beelee fi nyaata dhiyeessu isa jedhu irratti walii wajjin hojjechaa turani. Warri TPLF warri Shaabiyaas gargaarsa saba isaaniif jedhanii inni isaan funaanan sun kan isaan ittiin immoo warra loltoota isaanii ittiin jiraachisan kan isaan ittiin wanta isaan barbaachisu konkolaataa isaan barbaachisu waan adda addaa ittiin bitatan ta'e. Kanaaf TPLF yeroodhuma fakkeenyaaf dhufee biyya qabatee kaampaanii sooressa ture. Isa sana immoo dhufee biyyatti gagalee booda immoo geeddaree waan inni godhe. Kanaaf warri mootummaarra jiran namoonni dhuunfaas karaa isaanii itti gaafatama tokko malee karaa isaan ittiin badhaadhani karaa isaan ittiin saammatan tokko gargaarsas akkasii argamu kanaadha. Kanaaf gargaarsa hundumtuu karaa keenya ta'uu inni jedhu kuni saammii sanaaf karaa banaaf inni kuni waanuma dhokataa mini. Rakkoon biraan karaa gara biraan positively fudhannee yaadne qaami hundumtuu ka'ee amma biyya keessaati namni namoota dhuunfaa artista baluu jedhanii namooti dhuunfaa ka'anii horii walitti funaanu. Inni kun immoo karaa gar tokkoonaallee baay'ee rakkisaadha. Qaama legal personality qabu. Legal personality jechuun qaamni seeraan hundaa'e tokko fakkeenyaaf biyya keessatti Maccaaf Tuulamaan akka naagalutti yoon dogoggoruudhaa baaddee Oromoo Relief Association wal gargaarsa Oromoo Oraan warra legally dhaabbatanii qaama qabani warra legal personality qabani warra kasasuu fi kasasamuu danda'ani warra itti gaafatamni irra jirudha. Qaama itti gaafatama irra jiru duwwaatu gargaarsa funaanuu mala biyya keessatti jechuukooti waan ni godhe. Inni biyya alaa kanatti funaanamu qaama beekamaatti kennamuu qaba. Fakkeenyaaf vehiikilii gaarii kan nu ta'u qaama beekamaa biyyatti kan ta'u Maccaaf Tuulamni qaama beekamaa tokkodha. Qaama immoo
saba Oromoo biratti amantaa horate qaama waan qajeelaa hojjetaa jedhamee yaadamu tokkodha. Oraan biyya keessa jira taanaani Oromoo Relief Association waldaa wal gargaarsa Oromoo qaama beekamaadha. Qaama saba Oromoo wajjin dhaabbatee rakkoo Oromoo keessaa qooddatu waanta ta'eef isaanii wajjiniin gochuun sirriidha isaanitti kennuun. Yoo kana achi garuu biyya alaa kanaa sinanni anis ka'ee mannaan ka'ee horiin funaana jedhee atis kaatee nan funaanannaa jette akkamittiin hojiirra oolchina akkamittiin akka inni bakka yaadame sana ga'uusaa mirkaneeffachuu dandeenya. Akkamittiin hambisaan horii funaanee hin hambifannee akka inni hin hambifanne gochuu dandeenya yoo hambisaa horii funaana ta'e yookiin Daaneeltu funaanannaa ta'e. Kanaafi karaa gar tokko legitimate gaaffii ta'e questionii ta'e mootummaan naannoo sana busha jedhu yoo gaafate gaaffii sirriidha jennee fudhanna karaa sana. Garuu rakkina jirutu mootummaan suni amma ammaatti amantaan horatee jirurraan kan jiru rakkoon kun yeroo dhalate waggaa 2 ta'eera amma rakkoon Booranaa kun yeroo eega dhalate namoonni baay'een himutti eega ka'anii. Garuu mootummaan Oromiyaa rakkoo kanaaf gurra hin kennine. Waa'ee rakkoo kanaa dafee utuu amma dhumaatiin amma ta'e kun utuun dhumin beellanni dhume kun utuun hin dhumin qabeenyaan bade kun utuun hin badin namoonni xab jedhanii utuu du'uun jalqabin gargaarsa godhamuun malu hin goone. Gargaarsa namarraa funaanamuun irra jiru qaama adda addaarraa funaanamuun irra jiru hin goone. Kanaaf karaa gar tokko gaamma yeroo laallu hadhumanii jedhee dhiisee jechuudha karaa gar tokko yeroo laallu. Kanaafi akkamittiin har'ammoo yeroo gargaarsi argamu gargaarsa isa argame kana namni inni dhuunfaatti funaanu artisti badhaasaa nan jedhamu tokko funaanannaa ta'e achi keessaa 50 ta'e 50 iyyuu naa kenne karaa gar tokko bu'aadha. Utuu qaama sirriitti ta'etti kennutu sirriidha garuu yoo artistiin sun irraa hatee iyyuu waan hatee moo hatee ishee haftee moo kenne iyyuu bu'aa tokko isa iyyuu hambisuun immoo akka balaan sun godhu kanaafiti akka ilaalcha kootitti wal makaadha dubbiin kuni. Mootummaan Oromiyaa kuni utuu waan akkasii hin ta'ini waan akkasii haa ta'u utuu hin jedhin fuuldura ofiisaa fi akkaataa deemsa isaatii sirreeffachuu aantummaa saba sanaa qabaachuusaa mul'isu hojiidhaan haasaadhaan utuu hin ta'ini mul'isuu qaba. Isa booda kan inni ko wanti ta'u karaa koo haa ta'u malee naan adda ala hin godhinannaa jedhee waan fakkaatu kan ta'u yeroo inni sana godhuudha. Amma inni isa sana godhinitti garuu amanuun sun baay'ee rakkisaadha kanaafi wal makaadha akkan itti ilaalu. Galatoom. Ati machaadhaaf Tuulamaa akkasumas Oraa Oromoo Self Relief Association waldaa wal gargaarsa Oromoo sanatti kennuu qabu jettee dhaabbileen dhiyeenya ijaaramanii gargaarsa uummataa irratti hojjetan kan akka OGF kan akka Jirraa isaan kunilleen gargaarsa wanni godhaniiru. Waldaan kan biroon ni jiru fakkeenyaaf Machaa kan jedhu tokko gara Minnesota kana kan jiru wabii Machaa kan jedhu jira. Si komando kan jedhu injira dhaabbileen ala kanatti ijaaraman ni jiru. Haa ta'uti mootummaan kan inni maqaa dhahee buusaa gonnoffaa kan jedhu har'umaan kaleessuman nagee waan kan. Waan inni ta'e illee hin beeku tarii warri biyya keessa jirtan maal akka ta'e nu ibsuu dandeessu yoo beektanii fi buusaa gonnoffaa fi mootummaa naannoo Oromiyaan alaa qaamni kamuu funaanuu hin qabu kan jedhu kaasee. Wanni kun Arihook kan wannan kanaaf gargaarsa Booranaaf funaanuudhaaf dhiyeenya kana yoo ijaarame ta'e tarii okay. Sanaan ala garuu buusaa gonnoffaa waan inni ta'e hin beeku waan mootummaan ofiisaatiif ijaarratee isa rakkinni jiru Daaneel Naadhiisi kana jechuun warra akka Machaa fi Tuulamaa warra akka Oraa warrumti liigaalii ta'an biyya keessa jiran iyyuu hojjechuun danda'anii jechuu fakkaata. Exactly. Kana jechuun maaliif
mootummaa fi dhaaba tokko kunoo maqaa dha'ee buusaa gonnoffaan kun nama ta'uu dhaaba ta'uu waan ta'e dhaaba isaan dhaaban fakkaata yaa exactly kanaadha kanaan lamaan qaama kana lamaan ala gargaarsa walitti qabamuun irra hin jiru kan jedhudha kun uummata akkas isla jette maalo jiraachuu keeyyuu nawwan maaloo sii godhaas jedhan sana uummanni kun akka dhuumu gochuudhaaf mootummaa waan godhe fakkaata. Karaa kan biraatiin kanaan dura as dubbannee turre torban darbe laggasee tulluu gidduma kanas bahee mootummaan yeroo ammaa kana dur qamadiin Ukraine fa'irraa Raashiyaa fa'irraa kan gurguramaa ture amma Itoophiyaa irraallee qamadii gabaa addunyaatiif dhiyeessaatti jirra kan jedhu kan inni dubbate. Haa ta'uti uummanni dhumaatti jira mootummaan anaan ala qaamni kamuun gargaariin jechaatti jira uummanni garuu dhumaatti jiraachuusaa miidhame jiraachuusaa haalli mul'isan akkuma arginu sanaadha wanni kun al tokkotti waan furamutu hin taane yeroo dheeraa waggaa dheeraa kan barbaadu kan natti dhaga'amu naani haala kanaan beelladi dhumee uummanni beelaan garmalee miidhamee gidduu kana oduu keessatti kan dabarsinee turre gaafa jimaata galgala Oromia International Health Association Public Health Association kan isaan gabaasa godhan haala hamaadhaan marasmasiin kwashirkooriin dhukkubni nyaatarraa maddan hedduun uummata akka inni fixee jirudha kan isaan ibsanii naannoo Booranaa kanatti waggaa lama sadii barbaada wanni kun keessaa ba'uudhaaf. Haa ta'u malee mootummaan quufneerraa nyaanni Itoophiyaa bira darbee addunyaadhaaf dhiyeessaatti jira kan jedhu kan isaan ammallee jechaatti jiranii. Walumaa gala kanaadha. Wanni irraa natti hin fakkaatu. Gaarummaa irraa natti hin fakkaatu akkuma tokkoffaa maallaqa sana wanni ta'uudha. Lammaffaa control gochuu eenyuun gaa politicize gochuu yoo nu bira deeggartan yoo nu wanni taatan amala akkasii qabu. Na yaadadha yeroo tokko barsiisaa Baqqalaa Garbaa popularitiin isaa yeroo jalqabaa kan inni ta'e tokko mootummaan gargaarsa alaa dhufu kana fuudhee politicize godhe warra isa jala hiriiranii safareeti kunoo isiniif jedha warra isan deeggarre immoo hin dhowwata ture gargaarsa alaa dhufu kana eegguun dubbatu tokko na yaadadha saanuma ammallee kan mootummaan gochaatti jiru meeshaa poolitikaa godhetti gargaaramuudhaaf gargaarsa kana haala kanaan waan deemaa jiru fakkaata. Egaa kun waan dhuma jechuun mootummaa kanaanis waan jalqabetu hin ta'in mootummaan gabroonfataan yeroo dhumu hundumaa waan inni godhudha. Mootummaan silaa kan ijaaramu lammiidhaa fi jireenya sirreessuuf karaa baasuuf fala barbaaduuf lammiin suni akka dagaagu akka nagaadhaan jiraatu waan jireenyaaf isa barbaachisu hundumtuu akka argatu mirgi isaa akka eegamu tiksuudha sila mootummaan maatii tokko keessatti naanne abbaadha jechuudha sila akka abbaatti nama godhuudha garuu amma kuni abbaa machooftuu ta'e addicted kan ta'e machooftuu ta'uu isaarraan kan ka'e qabeenyaa jiru hundumaa yeroo argatu ittiin dhugaatii bitachuu duwwaaf isa yaadu ta'e. Kanaafiti waa'ee ijoollee yaaduun hin jiru. Ijoolleen koo nyaatteetti, dhuddeetti, eegumsi barbaachisu argatteetti, nagaa qabdi, ollaan dhufee akka barbaadetti ishee dhaanuu dhiiseera jedhee tiksuu danda'uu hin danda'u. Kanaaf isa Baqqalaa jettee cunnuura jedhee cunnuura ta'e. Cunnuurri immoo waa'eedhuma ofiisaa duwwaa yaadaa ofiisaa tiksuu duwwaa waa yaaduu fi isa kanaadha. Kanaafiti haalli nuyi keessa jirru kun maal jedha Dr. Gammachuu Magarsaa wanti isaan jedhan tokko jira. Rakkoon Oromiyaa jedhani. Rakkoon Oromiyaa hundumti isaa waan tokkoon ibsamuu danda'a jedhani. Waan tokkoon ibsamuu danda'a. Yoo collective agency qabaatte, yoo abbaa qabaatte, abbaa si tiksu yoo qabaatte, abbaa dantaa kee eegu yoo qabaatte,
duwwaadha. Kanaafi nuti political power hin qabnu, political agency hin qabnu. Oromoon biyya sana warra jiran hundumaa keessaa ilaaltanii Oromoo duwwaatu political agency hin qabu. Tigreen qabu ammallee, Sumaaleen qabu ammallee, Amaarri qaba ammallee, warri Sidaamoo qabu, warri Walaayittaa haxinnaatu malee qabu achi keessatti. Oromiyaa duwwaatu collective agency hin qabu. Mootummaan Oromiyaa ammayyuu taanaan saba Oromoof biyya Oromoo hojjetatu hin ta'ini warra Oromoo balleessuu barbaaduuf hojjeta ergamtuudha. Amma deebisneesiniin Yusuf Findaayichaa jarri sodaachisaa jiru, Abiyyiin sodaachisaa jiru, Shimallisin sodaachisaa jiru bakkee keessatti baasanii amma qullaa dhaabanii arrabsaa jiru. Akka gidduu kana dhaga'ame Finfinnee keessatti amma qawwee gashachaa jiru. Nama gashachaa jiru. Kanaafiti rakkinni keenya isaadha. Rakkinni kan keenya kan inni hiikamuu danda'u yoo rakkinni politikaa keenyaa hiikame duwwaadha. Rakkinni politikaa keenyaa amma hiikaminitti beelli ittuma fufaa, miidhamuun ittuma fufaa, lolli ittuma fufaa. Dhiifama guddaa. Galatoom, hedduu galatoomi hambisa dhugaa keeti collective agency hin qabnu kan koo kan jedhee saba kanaaf kan falmu, saba kana kan kunuunsu, tuqamuun saba kanaa tuqamuu isaa ta'ee kan itti mul'atu waraana bilisummaa Oromooti. Abaawoon kan biyya jiru immoo humna hin qabu, miseensi isaayyuu manadhaa jira. Waraana bilisummaa Oromoo kan qabsoorra jiru, dirreerra jiru sanaadha. Sun immoo amma galma ga'ee aangoon gochuu harka isaanii guutummaa guutuutti galutti dararri hunumatti fufa. Mootummaan aangoorra jiru Oromoodhaaf waan saba koo jedhee waan ilaalu hin qabu. Saba kanaaf waan falmu qabu, saba kanaaf waan dirmatu hin qabu. Keessumaan kanatti mul'ate gidduu kana na warra Sumaalee tokkotu mootummaan naannoo Oromiyaa nooraa wayii naannoo Jijjigaatti wanta dhiyaatu kiiloomeetirii xiqqaa keessatti uummata buqqisee aanaa wayii tokko uumeeti. Achirratti uummata keenya displays godhee gara 35 kan ta'u jedhanii gidduu kana ibsa wayii baasan. Warra Sumaalee Ogaadeen ka'uus waan akkasii kan jedhan kun kanatti dhaga'ame maaliif uummanni kun walitti habuu kaleessa uummata keenyaa buqqisan malee wanni yoo laalle jenne historically kushetik jarri kun walitti waan nu hidhu qabna. Isaan kana jinna gaabuu senagaan waliin wani ta'urraa isaanii jin waan walitti nama buusuuf haa hojjetu. Karaa kan biraatiin immoo historical enemy Oromoo kan ta'an seenaa keessatti diina Oromoo kan ta'an warra karaa kaabaa dhufee daangaa Oromiyaa keessa galee jaarsa Oromoo, jaartii Oromoo, dubartii ulfaa Oromoo daa'ima wajjiniin mana keessatti gubee qabeenya isaanii immoo saamee deemu irratti mootummaan naannoo Oromiyaas, mootummaan federaalaas waan tokkollee waan godhan hin qaban. Aantummaan kan inni mul'atu diina Oromootti cobaa dhufe kana yoo akka inni ittiin cobne dhaabsisan ofiis seeraa ol utuu hin ta'in seera jalatti bulanii mirga hundumaa yoo eegan mootummaan kun mootummaa Oromooti jechuun nama dandeessisa gaafsana jechuudha. Dorgommiidhaan aangoo filannoo uummataa keessaan sagalee uummataa keessaan madde yoo qabaatanii uummatni Oromoo empower yoo godhan ofii isaanii empower gochuu, ofii isaanii enrich gochuu, ofii isaanii badhaadhessuu irra uummata Oromoo yoo badhaadhaa yoo godhan gaaf sana mootummaan sun mootummaa foolii mootummaa Oromoo qabaate jechuu dandeenya. Haa ta'uti seenaa bara darbee keessatti mootummaan kun kan gochaa ture abbootii gadaa Kaarrayyuu 15 bakka tokkotti fixee dargaggoo Oromoo Naqamtee keessatti, Shawaa Lixaa keessatti, Jalduu keessatti iddoo hedduutti fixee drooniidhaan Mandiitti, Biilaatti, Shawaa Roobititti, Abunaa Gindabarat keessatti, Walloo keessatti, Kamisee keessatti uummata meeqa drooniidhaan fixe gidduu kana ammallee xiyyaaraan rukutaatti jira. Mootummaa kanaan mootummaa Oromooti jechuun dandeenyu.
kanaadha walumaa gala dimshaashatti hedduu galatoomii Dr. Hambisaa egaa marii gaarii qabaanne hordoftoonni keenyas waan irraa tarii bartan jira jennee abdannaa wanti immoo isin inni hafee gaaffii kanarraa dubbachuu maltanii kan jedhu yoo jiraate nuuf barreessaa nuuf ergaa keessaanii warra nu hordofan keessaa ABO'n woboo fuuldura dhaabbachuu isuu qabaa kan jedhu yaadni komentii kan namoonni kennantu jira. Isa kana nuti miidiyaadha akkuma beektan qabsoo Oromoo keessatti ABO'dhaa fi woboon abbaaf ilma kaleessa kan lachuyyuu tokko turani. Yeroo ammaa kana ABO'n kan biyya jiru karaa nagaa qabsaa'uudhaaf yaalii gochaatti jira. Haa ta'u malee mootummaan akka hin sochoone godhee karaa heera mootummaatiin mirga kennameef sarbee hooggantoota isaa mana dhaateessisetti jira. Akkuma argitanii waraanni bilisummaa Oromoo ABO jechuudhaan of moggaasee hooggansa isaa haaraa filatee caasa haaraa diriirfatee qabsootti fufeetti jira. Nuti akka miidiyaatti argitanii qabsoo Oromoo hundumaaf sagalee taana jechuudha. Warra fakkeenyaaf mana keessatti tortoraa jiraniin isaaniif sagalee ta'uu dhaabuu hin dandeenyu. Maaliif isaan kanaaf sagalee hin taanaan bor warri qabsootti jiran yoo carraan akkasii isaan mudate yoo hundumtuu qabsoorra dhaabbachuuf jira jechuudha. Namni gaafa harka diinaatti kufu isaaf hin qabsoomnu taanaan isaaf hin dubbannu taanaan inni har'a jiru abdii maalii qaba boriif jechuudha. Waan akkasii waan wal fakkaataan irra ga'uu danda'a gadi ta'eef. Kanaaf isa biyya keessa jiruufis inni dubbannaa kan waraana bilisummaa Oromoo ABO's sochii inni geggeessu milkii gaarii hawwinaa jala buunee hordofnaa akkuma argitan yeroo maraa aga dandeenyutti quunnamnee waan sochii waraanni bilisummaa Oromoo gochaa jiru abdii hundi keenya irraa qabna akka nam tokkotti abdiin irraa qaba. Gaaffiin Oromoo kan deebi'uu danda'u karaa ABO karaa waraana bilisummaa Oromoo jedheen amana. Inni kun maaliif humna hidhate kan of harkaa qabu ABO'dha. Gaaffii Oromoo deebisuudhaaf karaa diinni sirni nafxanyaa kun sirni Minilik kan faarsu kun kan harkatti qabatee jiru sana waan isa gituun kan socho'aa jiru ABO'dha. Akka inni milkaa'uuf hundi keenya waan dandeenyu gochuu danda'u nurra jira, bira dhaabbachuu nurra jira, jabeessuu nurra jira. Akka inni hin gufanne akka keessatti rakkoon hin dhalannee fi jabeessuu danda'utu nurra jira. Isa kana hambisaan illee sanarraa waan jedhu tarii qabaachuu danda'a. Sana kan nuti yaalii goonu jechuudha. Argee utuu akka garaa kiyyaa fi ABO'n har'a injifatee mootummaa Oromiyaa dhaabee ijaaree saba keenyaaf abbaa ta'ee eejensii amma jennu kana ta'a. Utuu akka hawwii kiyyaaf jechuudha. Hojii barbaada wantichi immoo akkuma beektan hojii barbaada. Qabsoon hojii barbaada. Yeroo dheeraa gaafata wanta salphaatti ta'u miti jechuudha. Kanumaafiyyuu lolli keessoo waan gatii hin qabne irratti wal lola namni. Waan siichi waggaa 2, 3, 4 waggaa dheeraa jaarraa tokkollee miti waggaa 10 gaafachuu danda'u jechuudha qabsoon keenya kun gudunfaatti gochuudhaaf. Gaafa sanatti wanti mootummaan gaafa dhaabbatamee jiru nama hedduu barbaachisa. Warra immoo caasaan waraanni diriirfate kun koomaandarii olaanaa yookaan ajajaa olaanaa ittaanaa akkasittiin kan isaan diriirfatan kun baay'ee barbaachisaadha. Isaan tight relationship waliigaltee gaarii wal dhaga'uu wal jaallachuu qabaachuu danda'utu irra jira. Qilleensi alaan keessa galuun irra hin jiru. Qilleensi alaa galee isaaniin garaa wal wallaalchisuu diiguu kun ta'uun irra hin jiru. Maaliif dinni divide godhee nu cabsa. Engadda Oromoon walitti haasa'uu qaba kan jedhu konferensiin tokko all inclusive Oromoo konferensii irratti wanti ka'e tokko wanti Profeesar Mahammad jedhani Minilik kanon Oromoo cabsee Oromootiin Oromoo cabsuu gaafa danda'edha jedhan.
qoraattiidhaan qoraattii baasuu waan baree fi jedhan. Akkasii jechuun Oromoodhaan Oromoo cabsuu waan baree fi Oromoodhaan Oromoo cabsuu jechuun Oromoo kana divide godhanii adda adda qoodaniiti. Isa tokkoof waan gaarii ofitti qabanii isa tokko mochi qabaniiti akka inni walitti galagalee wal lolu godhu jechuudha. Isa kana qabsoo Oromoo keessa sun akka hin galle maaliif mootummaan amma jiru kun waa baay'ee jechaa ture. Utuu wanniin kun hin mul'atin Shawaaf Wallagga jedhanii wal loluu komaandii structurii hin qabanii warlordi godhee dhiyeesse jechuudha. Abiyin faan Shimallis faa wanniin isaanii kanarra deddeebi'anii haasaa kan turan wanneenis Biraanuu Julaas kanuma jechaa ture. Isa kana waraanni bilisummaa Oromoo ABO Woboon isa kana eeggachuu danda'u turre jira. Caasaa isaa ala kana sirnaan qabachuu danda'u turre jira. Akka hundinuu toora tokko keessa lola'u gochuun dirqama. Yoo sana hin taane hafuurri alaa keessa galee mootummaan harka keessa galfachee diiguu akka galman geenye walitti galagalchee waliin akka wal rukutan gochuu danda'a. Isa kanarratti of eeggannoon barbaachisaadhaan jedha. Dr. Hambisa kanarraa yoo waan jettu qabaattee jedhii asumaan xumuranna. Hinga isa tamma jette isa kan haasaa Dr. Muhammad godhanii namoonni na dhaggeeffachuu barbaadanii ilaa kanaan argachuu danda'u isaa himuu barbaade haasaa gaariidha isaan godhanii. Adanirratti komentiin argu tokko waa'ee nageenya buusuu waa'ee araaraa namni kaase jira. Waa'ee isaa yoo fedhii kee ta'e gara fuulduraatti utuu yeroo fudhannee waa'ee araaraa sana duwwaa hubannaa qabnu walii wajjin haasofne gaarii dha yaada. Isa kaan gaarii dubbattee keessa waan oollee fi naga'e gaariidhuma. Ayyaayye hedduu galatoomi. Egaa hordoftoota keenya sagantaa keenya har'a asumaan xumurree jirra. Waan waliin turtaniif galatoomaa jenna. Tamsaasa keenya waliif qooda nama bira hin gahin bira akka inni gahuu fi nuuf godhaa jenna. Hedduu galatoomaa fayyaa ta'a. Egaan asumaan xumurannaa nagaattin isiniin jedha. Hedduu galatoomaa. Baay'ee fayyaa ta'e Daaneel hedduu galatoomaa. Hayya, hayya.